Egaa maatii Waaqayyoo ogummaan obboleessa keenyaa bifa kanaan kana fakkaatee karaa adda addaatiin kan jirudha jechuudha. Kanaaf hordofaatii ilaalaatii irraa baradhaa sheer, laayikii fi saabiskiraabii itti baayisaa kun dhaamsaa firii tawaahidoo tuubiitii. Hordoftoonni firii tawaahidoo tuubii bakka jirtanitti akka sheer waliif gootanii cina dhaabbattan isin jechaa obboleessi keenya bifa kanaan kan jirudha jechuudha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Yeroo seentanii daawwachuu eegaltanitti firii tawaahidoo tuubii kana immoo saabiskiraabii, laayikii, sheerii gochuudhaan mallattoo diwwilii kara fuulduraa kan jiru sana rukutuudhaan ol kan jettu irratti jalqabaarra kan jiru irratti ookee jechuudhaan kallattiidhaan wanta inni dabarsu akka isin bira ga'u maqaa Waaqayyootiin isin gaafannaatii ookee jedhaatii hordofaa isinin jedha. Galanni Waaqa keenya, uumaa keenya, qoricha keenya Iyesuus Kiristoosiif haa ta'u, kabajni ulfinni haadha isaa ergamoota toloota Waaqayyoo hundumaaf haa ta'u hanga bara baraatti ameen. Qabdu eeyyee mudannoon jira ture. Akka magaalaa Dirreetti ijoollee ta'anii ijoolleen muraasni walitti gurmuumneetu waldaa uummanneetu deeggarsa mana amantaa dargaggeeyyii maallaqaanis tajaajilaanis deeggaruudhaaf kaanee turre. Akkasumas immoo namoota dargaggeeyyii ta'an dhuunfaattis gargaaruudhaaf adeemsa deemaa turre qabna. Kana keessatti mudannoon nu mudatame tokko mucaa tokko gaaf tokko mana dubartii tokko dhannee dubartiin kun abbaa warraa siqeessi turanii garuu lubni kun akka carraa ta'eetu boqotanii turanii boqochuun isaaniis mucaa dhiiraa tokko duwwaa qabdi. Inni immoo akkas gara Booranaa kanatti barsiisaa ture. Sayyoo akka carraa ta'e ilmi ishee kun amantiillee erga guddatee booda amantii jijjiiratee ture. Haadha kanallee akka isheen jijjiirattuuf dhiibbaa guddaa irratti taasisaa ture. Garuu haati kun tun jijjiiratiin hanga irraatti jabaattee kan dhaabbattedha. Innaan gaaf tokko jajjabeessuudhaaf gara mana isheetti deemne halkan naannoo sa'aatii tokkoon ta'a. Gaafa fudhannu kanatti deeggarsa maallaqaas xinnoo ishee fi waan irra nyaatan ittiin bulan waa qabannee turre harkatti. Erga isee booda qosoqqosneetu gaafa fudhannu mana akka carraa ta'e mana hin jiranii. Innaan gaafa ollaa gaafannu akka carraa ta'e ollaa jiru ollaan waamaannee ni dhufanii teenyee sana booda gaafannee kaaneetu akka mucaa keessanii quba qabdunnee gaafa gaafannu innaan sana booda bakka isaanoo mucaa keenyatu mucaa koo du'aa ta'e nan itti mudhufan jettee jaartiin chumaan buutti kaatee erga sana booda lakkenneetu waan jiru hundumaa itti ibsinee fi amansiisne jechuudha. Kan afaan hin dagadhu yoomiyyuu. Mucaa isaaniitu boqote isaaniitu bu'an isin gammachiisuudhaan garuu isaan immoo gadduu barbaadanii jechuudha. Kana deeyyee. Galatoomaa jechaa Waaqa sagalee jireenya sana dhageessisu. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko, ameen. Beessuma Aab, Wawald, Wamanfas Qudduus, Ahaadu Amlaak, ameen. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, sadan Waaqa tokko, ameen. Anaa dhufuu keessummaa keenyaa. Keessummaa haarawaa qabannee dhiyaannee jirra. Hordoftoonni firii tawaahidoo tuubii hundumti keessan bakka jirtanitti nageenyi Waaqayyoo araartummaan akka dubroo Maariyaamii eegumsa ergamootaa isin faanaa jiraatu isiniif haa ta'u jecha keessummaa haarawaa kana qabannee dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya kunis ogummaa adda addaatiin beekamu jechuudha. Kunoo kitaaba kanallee bifa kanaan qabatanii kan dhufanidha. Ogummaa adda addaa qabu. Amma keessummaa keenyaan wal isin barsiisuuf dursa hiika tokko isiniif laatanii kaanii walitti deebinaa yeroo nuti maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu jennu hiika kallattiidhaan isiniif laatu jechuudha. Mee kallattiidhaan hiika dursa laadhaa kaatii dhaggeeffattoota keenyaan wal isin barsiisna. Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkodhaan yeroo jedhamu namoonni baay'een maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkodhaan jedhanis gidduutti dhiisu. Garuu inni sirriin isaa ol deebi'uu qaba jechuudha. Hiika isaa yoo fudhanne Waaqayyo samiirraa gad dhufeetu gadameessa dubroo Maariyaamii keessa bule. Erga sana booda adeemsa keessa guddachaa deemee du'eetu si'ooliin naqee. Erga si'ooliin naqee booda immoo achi keessa namoota lubbuutti jiran gara gannataatti dhufee deebisee. Sana booda dhumarratti teessoo isaa duraa ulfinaa sanatti ol deebi'e. Kanaaf yeroo jennu maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu sadan Waaqa tokkotti ameen jenna malee asitti hin dhiisnu jechuudha. Ol deebisuu qabna. Akkuma biyya lafaa dhufe ol deebi'eeras waan ta'eef ol deebisuu qabna jechuudha. Tole obboleessi keenya barnoota sagalee Waaqayyoo bifa addaatiin nu dhageessanii jiru. Hiika kana namoonni baay'een hin beeknus jechuudha. Kanaaf kanarraa waa hedduu akka barattan abdiif amantiin qaba. Anaa dhufu jechaanii keessummaa keenya waliin isin barsiisnaa jechuudha. Duraan dursa maqaa keessan dhaggeeffattoota firii tawaahidoo tuubiitiif. Tole maqaan koo Eebbaa Gaarummaan jedhama. Kan inni daladhe Wallagga Bahaa naannoo Nukunbaa magaalaa Adada jedhamu keessattidha.
manni qulqullummaan keessa tajaajilus qulqulluu Mikaa'el Darree jedhama. Akkasuma. Tolee galatoomaa jecha obboleessi keenya kun eebbaa gaarummaa jedhama. Godina Wallagga Bahaa aanaa Nunnuqumbaa magaalaa Adareetti kan argamanidha jechuudha. Kitaaba ajaa'ibaa bifa kanaan qabatanii kan dhiyaatanidha. Kitaabni kun barnoota hedduu qaba jechuudha. Sinaaluu jedha. Qolataarraa yommuu dubbisnu bifa adda addaatiin ergaa gurguddaa kan qabudha jechuudha. Keessoo isaatiillee hiika kallattiin kan qabudha. Fakkeenya adda addaatiin kan barsiisudha jechuudha. Kitaaba kana qabatanii dhufanii jiru jechuudha. Kanaaf kitaaba kana barreessuuf duraan dursa maaltu isin mudatee ture yookaan maaltu isin kakaase mee dursa? Tole kitaaba kana akkam barreessu kan na kakaase seenaa dhugaa tokko jira ture. Seenaa mucaa tokko jira ture. Maqaan ishee Maartaa jedhamtu turte. Asirratti illee baay'inaan barreeffamee ture. Mirgoo jedhama asirraa maqaan ishee. Seenaa ishee gaafa namni taa'ee dubbatu seenaa ishee baay'ee na gaddisiise. Erga seenaan ishee na gaddisiise kana booda nama biraatti gochaan kun akka irratti hin taane jedheetani kitaaba kana akkam barreessu akka dirqamaatti fudhadhee sana boodas waaqayyo na gargaaree kunoo kitaaba kana amma beekumsa kootti akkasitiin barreesseen ture jechuudha. Tolee obboleessi keenya kitaaba kana fakkeenya adda addaatiin hiika adda addaatiin kan sagalee waaqayyootiin irraa barannudha jechuudha. Yeroo kitaaba kana hojjette mudannoo yookaan maaltu isin mudate mee mudannoon ni jira? Mudannoon kamiyyuu hin dhibu waan ta'eef mee mudannoo yoo jiraate dhaggeeffattoota firii Tawaahidoo TV irraa haa baratan. Mudannoo illee jira. Kitaaba kana yeroon barreessuuf jedhee waan itti barreessu illee hin qabuun ture. Beekumsas badaan gastiin qabuun ture. Yeroo amma danda'ametti waanuma jiru tokko waan beekus waan namni dubbatus walitti funaannadhee qindeeffadhe sana booda waan irratti barreessu dhabeen ture. Innaan sana booda maatiidhaan illee waan irratti barreessu kana naa bitaa dhiniin ture. Isaan illee na didanii turanii erga sana booda bakka namaatti illee barreessuudhaaf yaalii taasisaan ture. Sun illee tun naan danda'amee nafee akkasitiin mudannoo tokko tokko baay'ee jiru ture. Bu'aa bahiin isaas immoo bu'aa bahii baay'ee guddaa ture. Namoota naa gulaaladhee itti geeffadhe barsiisaan tokko jiru ture. Koorsii isaantu nu barsiisa. Kana malees immoo gaggeessaa keenyadhas. Innaan erga kitaaba akkas akkasii naa ilaalaadhaan gaafatti ilaaladhu. Narkaa fuudhanii ka'anii maalla godhu bilbila koo bilaalleksitii jala na galchanii. Sanaan booda annamaatiin bilbiluu ittiin ga'e. Sana booda yeroo beeskaan dhufaan dhufan argan ture. Sanaan booda guyyaa tokko akka carraa ta'ee beeskaanatti hin argadhe. Barsiisaa naa kennaannaan tole siin kenna naan jedhanii fileeshin harkaa fuudhaniiti. PC wayii qabu PC isaaniitti konneekti godhanii itti dabarsanii galii ilaale bakka sii bareechine naan jedhanii gaafan galu naan dabarsii nafanii ergasii ammas kan ijoolleetiin gaafan bilbiluu fi inni ariifadhaa agarteetta baay'een ariifadhaa bakka galgala siif jedhu dhufaa chirsiitii naan jedhanii fileeshinaan siif jennu naan jedhanii galgalas akka carraatiin argee gaafadhe anuutu manattiin galiin karaa bakkeen dhufee ammallee hin finne naan jedhanii akkama godharree innaan bakka galeen teelegiraamidhaan siin arga naan jedhaniiti na biraa deemanii ergasii halkan guutuu tun akkasitiin taa'uu teelegiraama na argu jedhanii lafti natti bariite kunillee mudannoo hin qabudha. Bu'aa bahiin isaas baay'ee guddaa ture. Tole obboleessa keenya galatoomii eebbifame jecha barsiisaan kun waan asii sirreessan hin jiru achi keessaa. Naa sirreessu dhiisuu isaanii waan beeku hin qabu. Narkaa fudhanni malee deebisanii naan laanne jechuudha. Waan laalaan sana iddoo akkasii sirrataa iddoo akkasiitu gaariidha waan natti maniin qabanii narkaa fudhanii ergasii naan laanne galu. Garuu yeroon dubbisu baay'ee kitaabichi gaariidhaan jechuudhaan kan hafe waan biraa annaan jedhanii qaban jechuudha. Tole obboleessa keenya galatoomi jecha sirriitti dhugumatti waaqayyo sagalee jireenyaa si dhageessisu. Egaa maatii waaqayyo asirratti qormaanni hin baay'ata, hinaaffaan hin baay'ata. Hinaaffaan iddoo kamiyyuu hin dhibu jechuudha laala. Siin sirreessa jedhee yerootti fuudhaniitti illee dhoowwatan bifa adda addaatiin fakkeenya adda addaatiin kunoo dubbatamaa jira jechuudha. Kanaaf maatii waaqayyo obboleessi keenya kun akka kanaan bifa kanaan kan hojjetee jirudha. Kitaabni kun mirgoo mirgaa kan jedhudha. Keessaa seenaa isaa meeqa gabaabinaan seenaa kitaabicha keessa kan jiru. Dhaggeeffattoonni keenya dhaggeeffatanii yookaan irraa haa baratanii seenaa isaa keessoo isaadhaan immoo kitaabichi maal maal kan jedhudha. Kitaabichi Sinaaloodha mata duree isaarraa yookaan Sinaaloo jechuun singanuu, sinjibbuu, ofirraa sin dhiibu akka jechuutidha. Namoonni baay'een gaafatu beekanis tun beekanis kan amantii isaanii yaalanis kan aadaa waaqayyoo yaalanis baay'ee isaanii jiru. Kun irra guddeessaan waa'ee aadaa waaqayyootiin kan wal qabatudha. Isa kanaaf Sinaaloo akkasitiin qopheessee jira. Innaan egaa kun jireenya uummata kiristaanii tokko mana qulqullummaa keessatti taasisuudha kan inni wal qabatu seenaansaa. Innaan achirraa baay'ee isaan argachuu dandeessu. Walaloon garaagaraa hin jira. Hiikni maqaa garaagaraa illee ni jiraata. Baay'een isaa egaa yeroon isin gahu amma kana inni dubbachuudhaafis kana fakkaata.
Tole obboleessa keenya eebbifamis jecha egaa hordoftoonni firii Tawaahidoo Tuubii waa hedduu akka irraa barattan abdiif amantiin qaba jechuudha. Namoonni kitaaba kanarraa dubbisan yookaan irraa qo'atanii yaada akkamii siif kennan? Egaa namoonni baay'een yaada isaanii naa kennaniiru. Namoonni baay'een mootuun dubbisaniis kan hafanis jiru. Namoonni dubbisanii kitaabichi jalqabaras waan ta'eef gaarii wanta dadhabina isaas cimina isaas naa kakkaasanii turanii. Namoonni iddoo cimina isaatti naa kaasan keessatti jechuun kitaabni akkasii akka amantaa keenyaatti bal'inaan kan barreeffame hin jiru ture. Kanaaf kun kitaaba akkasitti argachuu isaaniitti baay'ee gammadaniiru. Baay'ee yaada gaggaarii naa kennaniiru. Garguuraatti jabaadhee kan kitaabota adda biraa hojjedhuu fi akkas fakkaata ture. Tole eebbifamis jecha obboleessa keenya egaa maatii waaqayyoo kitaaba kana jechuudha bifa kanaan kan qophaa'edha sinaaluu kan jedhudha. Sinaaluu jechuun amantaa keenya illee barnoota guddaa qaba. Maaliif amantaa keenya har'a hedduun ganeera, hedduun wallaaleera. Jeestuu haadha keenya qulqulleetti dubroo Maariyaam illee dhaloonni har'aa dagachaa jira, wallaalaa jira, ganaa jira. Kanaaf obboleessi keenya sinaaluu jedhee kitaaba kan bifa kanaan qabatee kan dhiyaatedha jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo obboleessi keenya irraa barnoota hedduu akka baratan ammas abdiin qaba. Gara fuulduraatti kitaabota hedduu akka qabatanii dhufuuf jirtan hubannoon qaba jechuudha. Dhageetiin jira. Akkam kitaaba akkam akkamiitu bahuuf jira mimmee obboleessi keenya dhaggeeffattoonni keenya abdiidhaan haa eeggataniiti. Kitaaba karaa mana amantaattis karaa biyya lafaattis kitaaba inni qaqqabadhee jiru rakkootiin qaba. Isa keessaa kitaaba mana amantaa madaaltuu kitaaba tokko nan qaban ture barreessee illee yoo waaqayyo na gargaare yeroo dhiyootti uummata biraan nan gaachaa jira. Kitaabni gurguroon akkuma kanatti ni jiru jechuudha. Egaa obboleessa keenya waaqayyo sagalee jireenyaa fi dhageessisu kitaabota hedduudha fakkeenya adda addaatiin kan barsiisudha. Kana qofaa miti ogummaan isaallee ammas ogummaa kan biraatiin illee ni jira. Ogummaa kan biraa ogummaa waaqayyo siif kenne keessaa tajaajila mana amantaa keenyaa keessatti kan hojjechuudhaaf gara fuulduraatti qophiidhaan jirtu. Si'iliiwwan adda addaa akka kaasaa jirtu dhagayeetiin jira. Si'ilii akkamiiwwan ni kakaastameesti? Eeyyee fakkii qulqulloota dabalatee kan gooftaa kan Maariyaamii ergamoota hunda isaanii wareegamtuudha. Ogummaa waaqayyoon alatiin suuraa isaanii nan kaasan ture. Kan duras immoo suuraa 16 kan ta'u kaasetanii mana qulqullummaa Kidaana Mihretii Lagoo jedhamuuf geessee kenneen ture. Ogummaa kanaanis gara boodaatti cimeetanii mana amantaa koof waan gaarii hojjetanii karoora isaan qabaa jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Maaliif kanarraa waa hedduu akka barattan ammas abdiin qaba. Maaliif waa hedduu irraa barattu kitaabonni gara fuulduraatti dhufuuf jiran illee hedduun ni jira. Akkasuma ogummaan obboleetti keenya sagalee waaqayyoo barreeffamaan bifa kanaan kitaabni ni qophaa'a ni jira jechuudha. Gara fuulduraatti kan dhufaa jirudha. Kana malees si'iliiwwan adda addaa akka kaasaa jiru illee nutti dubbatee jira. Si'ilii abbaa keenya ergamaa qulqulluu Mikaa'el bifa kanaan akkasuma immoo arseemaa qulqulloota toloota qulqulloota wareegamtoota hundumaayyuu bifa adda addaatiin qalamii adda addaatiin fakkeessee kan kaasee ogummaa waaqayyoo kenneefiin kan hojjechaa jirudha. Akkasuma ammas immoo faaruuwwan yookaan walaloowwan yeedaloo hedduu akka hojjechaa jirtullee dhageettii nan qaba jechuudha. Akkam yeedaloo walaloowwan ni hojjetta miti? Walaloo baay'een hojjedha. Kan duras mana qulqullummaa keenya keessatti walaloo baay'ee dhiyeessaa kanan ture. Ammallee walaloo sanarraan dabarsee walaloo faarfannaaf ta'ullee baay'ee isa barreessee manaa qaba. Ammallee yeedalootti fudhatanii kun akkas waaqayyoon gargaare kaastii tokko kan ta'u ijoollee wajjin baasuuf deemsa kan eegallee jira. Kana malees walaloo baay'een barreessee of harkaa nan qaba. Carraa kanatti fayyadamuudhaan namoota walaloo barbaadanii fi akkan kennuu fi dhaamsa akka dabarfachuu barbaada. Egaa maatii waaqayyoo obboleessi keenya walaloo yeedaloo illee baay'ee ni danda'a jechuudha. Walaloo warri barbaadan illee akka irraa fudhattan isiniin jechaa jira. Carraa kanatti fayyadamaa isiniin jechaa jira. Egaa maatii waaqayyoo kana dhageessanii hundumti keessan waa hedduu irraa barattu jechuudha. Maatii waaqayyoo ajajjabeeffannu jabaa ofii abbaatu jabeeffata. Keessumatti illee bifa kitaabota afaan oromoo bahaa jiran keessaa inni illee baay'ee kan itti qabsaa'aa jirudha jechuudha. Bifa adda addaatiin oromiffaan kan hojjechaa jirudha. Tajaajila afaan irratti illee kan hojjetudha. Akkasuma obboleessi keenya kun jechuudha. Waa hedduu irraa barannaa, irraa haa barannu, irraa haa dhageenyu. Warri karaa irraa bade karaatti haa deebi'anii jechuudha. Egaa maatii waaqayyoo qolli dugduuba kitaabichaa kana fakkaata argachuu ni dandeessu jechuudha. Yoo barbaadan kan argachuu dandeessan gara godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamteetti illee kitaaba kana baay'inaan kan argachuu dandeessanidha. Warri barbaadan immoo asumaan koomentii jalaan nuuf laattanii irraa akka barattan isiniin jenna. Kallattiidhaan gara bakka jirtanitti isiniif ergina.
Egaa obboleessa keenya dhaamsa yookaan ergaa firii tawaahidoo tuubitiif qabdu yoo jiraate asirratti nuuf dhaami. Tole egaa dhaamsanii firii tawaahidoo tuubiif qabu baay'ee waan gaarii waan uummata fayyadu waan dargaggeettii keenya fayyadu hojjechaa jirtu. Ani gamoo kana waaqayyo isin jabeesseetu haala gaarii ta'een ammayyuu itti fufaa jabaadhaa isin jechuun barbaada. Hojiin keessan hojii nama boonsudha, hojii nama barsiisudha, hojii nama gammachiisu, hojii nama barsiisudha. Ammallee waaqayyo kana caalatti isin jabeessu iddoo guddaatti isin ennaa faadhaa galatoomaa isin jechuun barbaada. Tole obboleessa keenya keessummaa keenya isinillee eebbifamaa galatoomaa isiniin jecha egaa waa'ee firii tawaahidoo tuubitiif dhaamsa isaan dhaaman keessaa jajjabeeffadhaa jabaa ofii abbaatu jabeeffataa isaanillee jedhaniiru nutis jabaa ofii abbaatu jabeeffataa haa jabeeffannu isiniin jecha maatii waaqayyoo cinaa haa dhaabbannu firii tawaahidoo tuubii immoo sheerii laayikii waliif gochuudhaan cinaa haa dhaabbannuun jedha maatii waaqayyoo gaaffii hedduu ni kaasu shakkitoonni bifa adda addaatiin kaasaa jiru. Gaaffii sanaaf deebiillee gara fuulduraatti waliin qabannee dhiyaanna waaqayyo nu haa gargaaru galatni waaqa kakaasee jalqabsiisee nu xumursiiseef galanni isaaf haa ta'u deessoo haadha isaa dubroo maariyaam ergamoota waaqayyoo toloota qulqulloota hundumaa kennaaf aangoo isaaniitti maqaan isaanii kan ulfaatee kan kabajame kan galateeffame nuuf haa ta'u galatni waaqayyoodhaaf haa ta'u. Silaa yoggaa dhibbuu gaafa golfaaf rakkinaa dawwaa walii fiduun lafa dhibee wal suphinaa malee rakkoo rakkataa quba itti qabnee hin kolfinuu madaasatti quba aggaamne bal'isuuf tasan orfinuu akka durii keenyaa kadhaquuf akaakayyuu dhukkuba waliif aadanii fayyaa isaa waliin fayyuu nuti garuu akka keenyattu kan isaanirraa ta'e faallaa fayyaa walii jibbinee dhukkuba waliif abballaa iyya waliif ilkaan hamaamota waamnee gammachuuf imimmaan arjoomnee gaddaaf gammannee gammachuuf gadda hiixannaa kottaa akkas dhiinnee akka durii santaanaa. Tole kitaabni kun Sinaaluudha. Kitaaba kana kan barreessan umadha. Sinaalu kan jedhu kun diimaadhaan barreeffamee jira. Diimaa ta'uunsaa. Sinaalu kan jedhu jecha waadaa jira. Erguudha. Erga waadaa ta'eeti waadaa kana dhiigni ijoollee yoo bu'e illee sin dhiisu jechuudha. Diimaa ta'uunsaa kun kan agarsiisu. Akkasumas gazetanii yoo ilaaltanii Oromummaan dhiigaaf qooqa kootii, Ortodoksummaan mirgaaf qooda kootiidha. Dhuguma Oromummaan enaaf tokko qooqa kootiidha tokko kan ittiin dubbachaa jiru kun Oromeeffadha. Akkasumas immoo dhiigni koos immoo Oromoodha na ibsa. Ortodoksonni akkuma kana tokko mirga koodha filannoo kootiidha. Inni lammaffaan immoo maatii koodha kan argadhe qooda koodha. Akkas jechuudha dudduuba kanaanis yoo ilaalle barreeffamni barreeffamee jiru ni jiraata. Waaqayyo uumama isaa keessatti naafa jaamaa gooboo duudaa haala garaagaraan gaafa uumu calliseetu miti bor isaan fayyisee ulfina argachuuf akkasumas jira irra bulee waan guddaa hojjetee dinqisiifannaa uumamni waaqayyo akkam nama dhiba isa jedhu caalaa uumaa akka ta'e ibsuuf akkuma kana seexannis amma isheetti waaqa ta'uuf hawwii ijaa qabdu adeemsa keessa balaa adda addaatiin cabsitee dhukkuba addaa garaatti gadhiiftee fayyisuun ulfina barbaaddi maalirra kanumaa fi namoonni yeroo baay'ee kan isaan cabaa fayyisan uumamaan isa dhalate garuu fayyisuu kan dadhaban jira. Waaqayyo uumama isaa keessatti gaafa haala garaagaraatiin gaafa uumu bor isaan fayyisee ulfina argachuufidha yookaan immoo isaan irra bulee hojii guddaa hojii ajaa'ibsaa ta'e hojjeteetu uumamni waaqayyo akkam nama dhibasa jedhu akkasumas immoo uumamni waaqayyo akkam nama dhiban jedhaa ergasii immoo uumaa akka ta'es immoo namni deebisee akka nu hubatuufidha jechuudha. Yeroo baay'ee raajonni biyya lafaa raajoonni amma mataa isaaniitti waan garaagaraa dhaabbatanii tajaajila kennaa jiran raajonni bara kana yeroo baay'ee kan isaan fayyisan cabaa fayyisu isaan jaamaan fayyisanii gooboon fayyisanii duudaa isa uumamaan dhalate hin fayyisan garuu isa balaa adda addaatiin cabe isa dhukkubni qabe fayyisuu hin danda'u jechuudha. Isa kana maaliif fakkeenyaaf amma namoonni konkolaataadhaan kan deemaa jiran yoo ta'e seexanni konkolaataa sana jala dhufuu keessi yookaan immoo balaa adda addaa itti ergiteeti konkolaataan sun akka inni galagalu taasisa seexanatu jechuudha. Erga sana booda immoo maal gooti erga ofii isheetti rakkinatti fiddee booda erga ofiitti cabsitee booda deebistee mana raajotaatti geessitee ofiitti ammas fayyistee jechuudha. Ofiin akka ittiin argattee jechuudha isheen. Kanaafidha yeroo baay'ee kan isaan raajonni kan uumamaan dhalate kan isaan hin fayyisne kan isaan yeroo baay'ee cabaatti fayyisan kanaafidha jechuudha. Egaa galatooma mudannoowwan hafan. Mudannoon gaafa tokko akka carraatee beeksisa kana caancoo arsee maadhamu tokko deemaa turre. Mucaa tokko wajjintu deemnu wal dubbisne akkam nagaadhaan wal dubbisne kaane innaan eteessadha naan jedhee na gaafata adarreedhaan jedheeni. Adarree kana beekaa seenaa ishee akkas dhadheetu seenaa ishee natti murtikaa eessaa agartee seenaa ishee naan kitaaba wayirraa arginaan jedha kitaabichi kitaaba Muusaa kanadha geessanii booda kitaabichi natti barreesse gaafa inni itti na amanuu dadhabe inuma akka carraatee kitaaba sana gaafa sana baay'inaan deeman ture ergasii amma suuraa koo arguutti na amanuu hin dandeenye jechuudha erga suuraa koo argee booda na amane jechuudha. Egaa galatooma turtii gaarii.